Afrikaa kibbaatti lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa garaagaraa irratti haleellaa daboo tibbana raawwatamaa jiru biyyoota Afrikaa hedduu keessatti dheekkamsa jabaa uumaa jira. Gurmuun namoota kumaatamaan magaalaa keessaa gamtaan yaa'u lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota Afrikaa garaagaraa jala qabeenya isaanii saamaa fi mancaasaa haleellaa irratti raawwataa akka jirantu himama. Itoophiyaanota dabalatee lubbuun namoota hedduu gurmuu jibba namoota biyyoota Afrikaa garaagaraatii dhufan qabu kanaan tibbana darbee jira. Gurmuun kun hardhallee bulchiinsa KwaZulu-Naataalitti gurmuun socho'uu fi yaamicha taasisaa jira jedhameera. Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa garaagaraa Afrikaa kibbaa jiraatan hudhaa keessa jiru. Mootummoota Itoophiyaa, Gaanaa, Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni hedduun gocha kana cimsanii balaaleffataa jiru. Mootummaan Afrikaa kibbaa gocha kana akka dhaabsisu gaafataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan of eeggannoo cimaa akka taasisan hubachiifameera. Gochaan Afrikaa kibbaatti lammiilee irra gahaa jiru dallansuu guddaa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti akka uumes himameera. Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduutti gocha kana mormuun hiriira jabaa ba'uuf lammiileen gaafataa jiru. Lammiileen biyyoota Afrikaa garaagaraa gocha Afrikaanota irratti Afrikaa kibbaatti raawwatameen dallansuu isaanii marsaalee hawaasaa irratti ibsataa akka jirantu mul'ata. Bulchiinsi wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaa gamoowwan magaalota garaagaraa keessatti ijaarsise eebbisiise. Bulchiinsi wabii hawaasummaa hojjettoota mootummaa gamoowwan waajjira ammayyaa magaalota adda addaa keessatti ijaarsise har'a eebbisiiseera. Bulchiinsi kun tajaajila isaa caalatti lammiileef dhiyeessuuf jecha magaalota gurguddoo biyyattii keessatti gamoowwan tajaajila maraaf oolu ijaarsiseera. Gamoowwan haala ammayyaan ijaaraman kunneen magaalota akka Finfinnee, Bahardar, Harar, Hawaasaa fi magaalota biroo keessatti kan argamanidha. Ijaarsi kun tajaajila bulchiinsichaa maamiltoota isaatiif keessatti sooramtootaaf kennu caalatti si'eessa. Qulqulluu fi ammayyaa mijaawaa gochuu fi gahee olaanaa akka qabu ibsameera. Gamoowwan kunneen bulchiinsichi hojii isaa bifa ammayyaatiin raawwachuuf dandeettii isaanii kan cimsu yoo ta'u, tajaajilamtoonnis naannoo isaaniitti tajaajila gahaa akka argatan carraa uuma jedhameera. Waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamanneetti hojiileen paartii fi mootummaa xiyyeeffannaa barbaadan irratti mariin gaggeeffame. Marii kana irratti qooda fudhattoonni sadarkaa magaalaa fi kutaa magaalaa irratti hirmaataniiru. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhina magaalaa Shaashamannee obbo Abdallaa Amaan haala hojii waliigalaa irratti ibsa bal'aa fi kallattii ifa ta'e kennaniiru. Hojiilee hojjetaman sirnaan karoorsuun qindoominaan raawwatamuu akka qabuu fi hordoffii cimaa taasisuun murteessaa ta'uu addeessaniiru. Yaa'iin idil addunyaa qorannoo bunaa gaggeeffamaa jira. Yaa'iin idil addunyaa qorannoo bunaa mata duree maasiirraa hanga gabaa idil addunyaatti jedhuun yuunivarsiitii Bongaatti gaggeeffamaa jira. Yaa'ii kanarratti hojiileen qorannoo adda addaa kan dhiyaatan yoo ta'u, kunis hojimaata cimaa fi itti fufiinsa qabu kan damee bunaa fooyyessu hojiirra oolchuuf kan gargaaru ta'uun himameera. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Bongaa Dr. Daggalaa Erganoo yeroo kanatti akka jedhanitti yaa'ichi walitti dhufeenya idil addunyaa kan uumuu fi yaada oomishtummaa kan dabalu ta'uu himaniiru. Gama biraatiin hojii raawwachiisaan qorannoo fi tajaajila hawaasaa ministeera barnootaa Dr. Saraayit Handisoo gabaa bunaa Itoophiyaa fooyyessuuf qorannoowwan gara hojiitti hiikamuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Pirezidaantiin Turkii Erdogan addunyaan Islaamaa bakka hundatti dhiigaa jirti. Furmaanni nuti qabnu tokkichi obbolummaadha jedhani. Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Xayyib Erdogan musliimonni yeroo rakkisaa fi ilaalessaa keessa akka jiran ibsuun waldhabdee fi rakkoo namoomaa naannolee hedduu keessatti deemaa jiru eeraniiru. Sirna badhaasa dorgommii quraanaa idil addunyaa irratti haasawaa taasisaniin Erdogan Filisxeen irraa kaasee hanga Libaanos, galoo galaanaa irraa hanga Suudaan, Somaaliyaa irraa hanga Yaman bakka fuula keenyatti garagalchine hundatti roorroo argina. Imimmaantu nuqunnamaa jedhani. Guyyoota murtee kana keessatti yeroo addunyaan qaroobe jettee of waamtu, ija jaamtu daa'imman bakka ciisanitti fi namoonni nagahaa ittisa hin qabne garajamummaadhaan ajjeefamaa jiru jechuun dubbataniiru. Namoota yeroo dheeraaf waa'ee haqa, walqixxummaa fi mirga namoomaa of tuulummaadhaan dubbatanis qeeqaniiru. Pirezidaant Erdogan har'aa hundi keenya fuula isaanii isa dhugaa argaa jirra jedhani. Musliimonni yeroo ammaa kana rakkoo kanneen dandamachuuf furmaata argachuuf gara barsiisa amantii fi tokkummaatti deebi'uu akka qaban pirezidaantiin Turkiyyee cimsanii dubbataniiru. Qormaata kana darbuu fi wal amanuu, obbolummaa fi wal tumsuu malee filannoo biraa hin qabnu jechuudhaan eeranne. Itti dabaluunis qoqqoodiinsi dhimma keessoo keenyaa cinatti dhiisuu qabna jedhan. Akka musliimotaatti waliigaluu dhabuu, wal dhabdee fi diinummaa akkasumas falmii hin barbaachifnee fi yeroo malee cinatti dhiifnee qaama tokko ta'uuf dirqama qabna jechuudhaan kan dubbatan pirezidaantiin Turkiyyee Xayyib Erdogan.